baafamu. Harka jechuun kaasa waaqayyo waa'ee koof garaa lafaa garaa namaa raasadha. Waaqayyo waa'ee koof garaa lafaa garaa namaa raasa. Ameen. Dhagaanuma kana keessaa waa baadeera. Mana keessa. Akkuma jette kana siifatu. Haala dhagaa ta'e. Jireenya dhagaa ta'e. Ittoo dhagaa ta'e. Kannaa dhagaa ta'e. Bira dhagaa ta'e. As keessaa eenyu waa baasuu danda'a? Waaqayyo waa'ee koo waa baasa. Fai maqaa Yesuus. 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 Ati dabarsaadha malee kuffisaa miti. Ameen. Maqaa Yesuus Kiristoos rifeensatti kan hojjetamtan, wayyaa irratti kan hojjetamtan. Digimti! Afura digimtii turre jira naan jedha fuula Waaqayyo. Irraa ifadha. Dafu. Dafu. Dafi dafi dafi! Lafa deeso! Lafa deeso! Lafa deeso! Okay. Lafa deeso! Dafi. 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 Ifadha ifadha wal duuba. Maqaa Waaqayyo Abbaa kan Ilmaa kan Qulqulleessi keessa citee. Ameen. Kadhata Waaqayyoodha. Maqaa Yesuus Kiristoos jaarsi kun agar. Ameen. Agar. Silkii qabda. Singala. Silkii. Maquma jira jirtu kana eenyu kan jedhu. Balaayina eenyu. Waa'ee abbaa manaa isheen erga bahuu isaanii information xinnoo qabdi. Amma hiriif itti amma itti kanas reeffadhu deettini amma itti asumatti kan walitti buute sii kaa amma walii gaa ameen amma si xuraarama isa booddee jaarsa gadi maqaan kee itu jaarsin gala wattu kudu batte nani mo waka sulo wajji bina rubu ati dunga dijin waddi shi go amen kezi jaarsi ke mana bai kanatu ini manu agatti gala amen nama tokko jira namati dhugaa wayii tokko jalaa balleessite utuma beektu maal fiti jettee miite walitti buutanii namillee singidduu galuu yaadee hafe kan turedha. Namicha fakkaatu. Yoo isaa wajjin araaramne harreen fayyadu. Elmaa jira fuuldura Waaqayyoo. Namni sun dhugaa tokko qabatu. Dhugaa tokko. Dhugaa eenyu bira bahuu hin dandeessu. Eenyu nuu falme namni sun Waaqatti kenne. Eenyu malee Waaqatti kenne. Waaqayyo guddaadha. Maqaan isaa eenyu? Addunyaa. Akka jiru kaase addunyaa. Dhiiseera. Ati naa dhiise. Dhugaadha. Garaa kee naati moo haadhee? Namni sirriitti beeku ni jiru. Okay? Nuti sabiita. Nu kuleessa kee. Addunyaa sana. Ollaan. Okay. Amma wali dhiisa sitti tola. Ragaa irratti baal. Yeroo noolaa qalatu agartaniitu. Hin gurguru. Agartaniitu hin gurguru. Namatti argeetti malee kan agar. Hin agar. Waaqayyo guddaan. Ameen. Ammatti yeroo inni haatu nagar. Hin agar miti. Yeroo nagaa baate garuu argeeraa jiru. Boo'ee Waaqayyotti kenna. Iji kee kun keesii sanaan dhukkubsate. Har'a garuu fayyu. Ameen. Har'a garuu araarri kee inni gadi fagoon, araarri kee inni ol fagoon nama kanatti dhiyaatu. Idaahel faahee xulausagaa'ee, webana jeene kaa'ee laphoo'ee ashi'aa, bana killaa jenne maa'ee shaayii lattoo. Akkamiin sagalee miti. Akka barbaade. Har'aa keenya. Akka barbaade. Bareechitee argite. Oh! Daf hinje, daf, jawwere, galee guddaan, iisi, baay'eessa, daf. Tokko, lama, sadii, afur isa dhumaa,
Waaqayyo lola mataan saas. Waaqayyo lola mataan saas. Harkatti qaba. Hafuurota nan isin caamsituu eebbaanan isin caamsituu barakataanan isin caamsituu fayyaafan caamsituu boqonnaanan warra isaas harkatti qaba dab sagalee guddaa sagalee guddaa sagalee guddaa sagalee guddaa Amin. Bagaimana? Waaqayyo kada dibata. Sultan ya sultan. Nanu makana. Maal taate nama. Maaliin ta'e beeku. Sinitti tole moo sinde. Afoolaa halkan. Amma hoo. Baay'ee isaa shaggaadha miti. Baga nagaan dhuftan. Waaqayyo dhimma kee xumureera. Waaqayyo dhimma kee xumureera. Amen. Amen. Hordoftoota televezyiinii Diliirfaans kan taatan mana keessan keessa teessanii sagantaa kana kan hordoftan duraan dursa nagaan Waaqayyoo mana keessaniif dhala keessaniif jireenya keessaniif haa ta'u isin jechuu barbaanna. Kanatti aansee sagantaan nuti amma irra geenye jirru yeroo dhuga ba'umsaati. Namoota Waaqayyoo gargaaree baay'ee rakkina gurguddaa keessaa baase keessumaa addunyaa kan itti murteeffamu mana yaalallee dhaqanii qoricha kan dhaban hinduuta immoo kan ittiin jedhan Waaqayyoo garuu gidduu kan galeef namoota hedduutu jira. Isaan keessaa garuu har'a qabannee kan dhiyaanne namoota muraasatu jira. Kallattiidhaan gara obboleettii keenyatti yeroo dabaluu ta'a. Waaqayyoo maal ishiidhaaf godhe laata? Mee yaadan dhaggeeffadhaa. Gooftaan sinaa eebbisu. Maqaan Kiristee Baqqaleen jedhama. Kanan dhufeessas kattaarraadha. Waaqayyoo iddoo kanatti anaaf wanti naa godheera. Ji'a furan dura na dhukubee ture. Mana yaalaa yeroo deemetti kaansarii harmaadha jedhamee natti himame. Yerooma sanatti qanisaa facaasaa ture yeroo deeme. Kamisallee keenyaan hinduuta harmi kee muramuu qabanaan jedhe. Mana yaalaachis gara biraas deemeen indaganaa ilaalamee sanumadha kan murteeffame cituu qaba. Kanaan achitti umuriis hin qabdu jedhamee natti himame. Obboleettiin tokko as sagantaa kana na fiddee dhufte. Waldaa Alam Biraan Buraayyuu jechuudha. Asuma fiddee gaaxaamima yeroo dhufu obboleettii tokkotu kadhatamaa jira ture. Isheen isaa keezii harmaa qabdi turte. Anaan gubaa'ee keessaa iddoon kadhachiifachuutti dhaabbadhetti ati kottu obboleettii nanaa jedhee na waamee olii karadhaa nuun jedhe lamaan keenyaatu. Olii karadhaati harma keessan atis keeziin keessan tokko waan ta'eef olii karadhaa jedhe. Ani garuu ittis hin dubbanne birayyuu hin geenye iddoo fagoon jiran ture ganaa carraan hin qaqqabne ture. Olii kadhannee yeroo deddeebisuuf turre isheedhaan ati nagaan deessaa gali jedheen anaan immoo kaansarii siin jedhameera harmi kee achitu siin jedhameera miti ennaan eeniin jedheen. Situ itti himate moo isaantu si gaafate moo akkamitti kana siin jechuu danda'an? Carraa makanayyuu hin qaqqabne ani fagoon jirayyuu ganaa. Ishee matu harma kona dhukkubaa ennaan keeziin keessan tokkodha kottuu obboleettiin ana olii karadhaa jedhee man waame.
ጊዜ ወሊ ከዳኔ ደደቢው ጀኑ ሼዳንስ ነጋን እንደ ሰገሌኒ kan ta'eni ananimo akasakasiin jedhamiti man yaala iddoo baay'ee dhaqxeedhe yenena waan tokko ati inkwaan kaansarii miti utaalloon us keessa hin jiru dhaqee ilaalaminaan jedhe anis shakkii waan hin qabuufin torban tokko dabarseen deebi'ee dhufe ani asitti waameen paaster aannan sodaadhe yeroo baay'ee deebi'een mana yaalas deebi'ee asitti naa kadhatame yeroo baay'ee dhaqee ilaalameera garuu nan sodaadhe jedhe dhugaa waaqayyo waaqa jiraataa san waaqessu deemi ilaalamii bakka kee ani sinna manaa naan jedhe deemeen ilaalamee iddoo lamatti ilaalamee iddoo lamaanuu inkwaan kaansarii milikkiti isaanii keessa hin jiru fayyaadha naan jedhe waaqayyo kanaaf galateeffachuu dhufe. Akkuma isin dhaggeeffataa turtanii waaqayyo waan guddaa godheef obboleettii keenyaaf yooma sirraa cite iyyuu du'uu fi dhiisuun kee iyyuu beekamu garuu carraa kee yaali yeroo ittiin jedhantu ture haa ta'uyyuu malee carraa du'aa inni namaan laanne Yesuus carraa jireenya inni namaa laatu gidduu galee isaan gargaareera tarii rakkina dhokataa kan qabdu irrallee gargaaramuu ni dandeessa kan jedhu ergaa keenya. Waaqayyo kee akkaati jiraattuuf carraa si laateera. Waaqa kana galateeffataa mee dhaamsa maal qabdaa warra mana isaanii ta'anii televezyiinii keenya hordofaa jiraniif akka amantii ta'uufiif maal jetta tarii rakkina akkanaa kan qaban jiraachuu danda'a akkasuma waa tokko kaastee turte na booddee kan dhageesse dhukkubni keenya kan wal fakkaatu hin duuteette ati garuu waaqayyo si gargaaree oolteetta tarii namni akkanaas rakkina akkanaa kan qabu jiraachuu danda'a ammayyuu amanan carraa fayyinaa qabu isaan hin dhaamsa qabdu. Istolee gaani waaqayyoon amanachuun nama ooshaa warri keezii akka kanaadhaan jirtanii dhukkuba kamillee yoo ta'e warri mana hospitaalas mana yaalas jirtanii warri manatti ciistanii jirtanii warri cimaadha siniin jedhee abdiin qabdanii warri siniin jedhanii waaqayyo waaqni jiraataa waaqayyo wanti inni dadhabee hin jiru waaqayyoon amanadhaa hin fayyitu gara mana waaqayyo kottaa kadhachiifadhaa waaqayyo isin gargaaran jedha inni na oolche waaqayyo isiniin hin oolche yeroo sagantaa kana ilaaltanii waaqayyoon amanadhaa akka waaqayyoon oolche isinis abdii godhadhaa waaqayyo isin gargaaraan jedha mana waaqayyo adeema waaqayyo gaariidha amanadhaa waaqayyo inni na oolche waaqayyo isiniin sagaleen kee dubbiin afaan kee Tole dhaggeeffattoota keenya dhuga'umsi wanta waaqayyo godhe akkoo itti fufetti jira amma immoo obboleettiin as na bukkeetti argamtu kuni waaqayyo waan guddaa godheef kana himu caalaa kan ishiin himtutu immoo caala mee bal'inaan ammas immoo ishiirraa yeroo itti dhaggeeffannu ta'a. Maqaan koo Caaltuun jedhama. Caaltuu aanni diimarraa dhufte. Waaqayyo waan baay'ee naa godhe ani ulfa ji'a afuriidha. Ultrasoundii kaatee fiduu qabdanii xeenaa xabaaranii erganii achirraa gara wayinii gurumu wayinii immoo alam xeenaatti kaatee fiduu qabdanaan jedhanii erganii naanni gurumiin hin deemennaan mucaan kee kun ilaalamee ergan ilaalametti mucaan kee kun sirrii miti kanaaf iyyuu daftee xaragsisuu qabdaa jedhaniitu waraqaa naa deebisanii gara buufata fayyaatti jechuudha. Inna waraqaa kana dhagadhee buufata fayyaatti geessu waaqayyo jira mucaa kanas waaqayyo ka fudhannaa laate jedheetan akkasumatti fudhadheen galee amma immoo gara alam xeenaan dhaqee alam xeenaa ilaalamnaan immoo isheen achi ilaaltu immoo sirumayyuu sirmaatti fufuu hin qabu. Xiqqoo tureennaan laphee keetti ol dhufa mucaan kun bishaan mucaa kanarraa baay'inaan wanti ne dhufi siinis si miidhuu danda'an ta'eef daftee atattamaan xaragsisuu qabdattee ammas buufatuma fayyaa sanatti na deebiste buufata fayyaa sanatti deebi'eetan waraqaa rifeerii naa barreessanii. Isaaniin isaa subsiisennaan bakka na jajjabeessanii ati duriin keeganaadha. Eenyutu barreesse? Eessatti barreesse? Ultrasoundii warra alam xeenaan naa fidee naa kenne ultrasoundii sana fudhadhee buufata fayyaatti deebi. Buufata fayyaatti gaafa naqoo buufanni fayyaa immoo rifeerii naa barreessan gara alam xeenaan gara awuloositti jechuudha. Bakka ishee intinis gaafanna bakka rakkinaan qabaate ganaa umuriin kee baay'eedha waan ta'eef ganaadha waan ta'eef biyaansi hanga waggaa sadiitti si dhoowwuun isaanii nafu garuu rakkinaan qabu naa jettee na jajjabeessitee na ergite waaqayyo jira rakkinaan qabu anaaf waaqayyo jira yaaduma rifeerii kana
dhuga ba'umsumaaf naa taadeen fudhachuu dhaqe malee ani immoo attamanii dhaquu barbaade fudhadheeni rifeerii sana fudhadheen as dhufe. Rifeerii fudhattee isaan gara Phaawulositti si ergan achuma fudhattee gara waldaa Alam Biraayyuutti dhufte. Eeyyee fudhadhee dhufeetan warri kadhannaa barbaadannaan ka'ee dhaqeen rifeerii fudhadhee mannaqee kanaa booda naa kadhatanii ati nama sitti qabamee jiru jira kan nama sanaa fi dawwaliiti dhiifama gaafadhu naan jedhan ishiin jedheen kanaa achi tudhattee garaa kee keessaa xaraksistee ta'e aseexana tabaarsa wayiitu jira kanaaf godamesi akka baaramee hafuufidha waaqayyo gidduu galeera fayyaadha kanaa booda dhaqii ilaalamii naan jedhan Phaawulosiin boorumti isaa fudhadhee dhaqeetani isaan immoo torbanitti naa qabanii antiraasaawundii kaatanaan jedhanii gaafa torbanii sana gaafa deebi'ee dhaqu na ilaalanii hunduma isaa ilaalanii naannaanii na ilaalanii antiraasaawundii isa duraa wajjin wal arguu dide kun fayyaa noormaali waan tokko rakkinnu hin jiru እና በቃ ሜቆይ ታለታይ ጥቆ ቱሬዳኒ ናሞታ ማስከሱሜሰኒ ለማፋ ወልነገሸኒ ፓውሎስ ለማፋ ላለኒ አስገለገለ አጭ ገለገለ ሁንዱ ማሳጭናጭ ሁንዱ ማላለኒ ቱ ኖርማሊ ላለ ፈያዳ ረክኒ ተቆንጅሩን አንጀለ እና ፍረዴተን ነምጥቸ ሰቁጥሪ ዲግዳሚ ሸናችትና ኤርገሰና ፍረዴሮ ነቁ ናሞኒ ሲካሰን ያትራሳውንዲ ሲላለን ሱን ሲቤኩ ይና አንጀለ ነጋፈ ለከናን ነምቤከኒ ጀራሲን ቤኩ dama furti dokteroota furti na ilaale garuu noormaaliidha jedha jennaani no noormaaliidha rakkinaan qabu jedha na waaqayyo jalqabii rakkinaan qabuuti kanaa booda bakka naan jedhanii waaqayyo na fayyise waaqayyoof galannaa ta'u waaqayyo na galateeffadha. Sagaleen kee dubbiin afaan kee jaarame kan dhaaba murteessa cabsee fayyisa jaarame kan dhaaba murteessa cabsee fayyisa. Tole dhaggeeffattoota keenya. Baay'ee namatti tola. Ani ishiin haasaa turte baay'ee isaa Phaawulos keessatti waan ta'e tokko isinitti himu. Akkuma ishiin haasofte isa duraa waaqayyo jijjiireera. Gaafa jijjiiru tarii wanti kun akkamitti ta'a jedhanii si'a lama altiraasaawundiidha kan isaan ilaalan achumatti jechuudha maaliif kan jedhu gaafa waaqayyo hojjetu attamitti nama jechisiisa galanni guddaa waaqayyoof haa ta'u tarii kan keessan kana caalu jiraachuu danda'a otoo laaf safarri si bukkee jiru attamitti siin jedhu waaqayyo barana si gargaaree si galateeffachiisuu danda'a carraan kun si haa qaqqabu maqaa gooftaa Yesuusiin ameen. Sagaleen kee dubbiin afaan kee jaarame kan dhaaba murteessa cabsee fayyisa jaarame kan dhaaba murteessa cabsee fayyisa. Namoota baay'ee gargaaree namoonni isin bukkeetti argitan kun maatiidha haadhaaf intala jechuudha galanni waaqayyoof haa ta'u rakkoo guddaan kan irra ture harmee isaanii kan isin argitan bukkee jiran kanadha na ji'a tokkoof dhukkuba gadheedha kan isaan dhukkubsatanii lafee dugdaa kanatu cite foon isaanii citee rakkataa kan turan ji'a tokko guutuu mana gabba'uu dadhabanii ittiin rakkataa kan turanidha. Sabooddee maaltu ture akka isaantu dhufee kadhachiifate immoo akkamti ta'e laata mee bal'inaan isaanirraa kan dhageenyu ta'a jalqabamee mucaa ishiirraa harmeen ishii kun akkamitti akka turte akkamitti akka kadhachiifte yeroo itti dhaggeeffannu ta'a turtii gaarii. Maqaan koo Araggaan Kufaan jedhama ani asuma Biraayyuu jiradha. Maazariin koo kufanii baay'ee isaan dhukkuba ture. Isaan kufanii ciisuu jedhanii naa bilbilaan asitti torbee lamaan nu kadhatanii naa kadhatanii isaan bakka isaanii bu'een kadhachiisee fi hin fayyuu foontu citee rakkina hin qabu hin fayyuu qabu dhuftanii dhugaa baatadhanii yeroo sun isaan immoo lafaayyuun ka'anii gadi bahanii shiddi beetiillee manatti fincaa'uu waan fincaa'illee manatti kan isaan gargaaraman jechuudha. Achi fayyuu rakkoon qabu dhuftanii dhugaa baatadhanii foon isin cinne lafeenis waan taane kanaaf fayyaniiru jedhanii jalqabameen kee kun lafa dha'anii akkas ta'anii jechuudha. Kunoo isaanis dhufanii fayyanii dhufanii kaleessa guruu deemnee raajii kaasimnaan fayyaadhaan jedhanii kanaaf waaqayyoon galateeffachuu barbaada. Tole dhaggeeffattoota keenya turtiin isaa wajjin gochaa jirru akkuma itti fufetti jira. Galli isaanii yookiin mucaan isaanii kun jechuudha. Wanta harmee isaanii itti turan kaastee haasa'aa turte mana yaalallee gaafa dhaqanii fayyaadhaatti jedhan. Dursa garuu namni waaqayyo Paaster Masarat Faanis gaafa isaan iddoo kana dhufanii foon isaaniitu godaa cite kanarraan kana fi umaan ta'an fayyaadhaa hin fayyuu fayyaa isaanii qabattee dhuftan jedhanii kun warra fayyaa isaanii qabattee dhufteetti. Eessarraa dhuftan isin? Gindibarat godina Shawaa Lixaa aanaa Gindibarat irraa mee yeroo isinii kadhatamaa ture maaltu isinitti dhaga'amaa ture? Gaafan dura kufuu fayyaadhuma baay'ee na qabu
gaafa lama bulu lafaa ka'uu dadhabee diida ciisee manatti galuu dadhabee namni na biran jiru nan boohe doon ijoollee qabu badaasaattan du'aadhe gaafa boohu namni ollaa na arge dhufanii baatanii na gashanii ijoolleen koos bakka hojjaatii dhufte torban lama namni olla fuudhee akkanatti yoo baxxoo gubbana kaa'een finjaaha malee finjaanin finjaa'u buna akkattan dhuguun dhabee finjaan na qabadheen akkattin nyaatuun dhabee torban lama doon mana ishiti beetiin sagaraadha jedheen taa'ina nafee hin beeka waan achi ergaa natti fureeti algaadhaan na baatanii algaa mana seensisanii achi keessa algaadhaan na baatanii buufata fayyaa na geessanii yookiin kaashii buusaa yookiin hamboo geessaa malee lafee ishiiyyuu mul'atu foonsaa bututtaa'eera jedhanii ishiin kun immoo bilbiltee sii kadheera hin fayyitaa dhuftee dhugaa baata jedhanii jette gaafuma sun oduma akka irribaana akka qaanqattii wayinatti fakkaatee mukusinuma ilaala doonjiisu akkuma qaanqattii wayinatti fakkaatee lama ta'ee birdilibsii keessa akkatti seene ibidda jedhee bunani jedhu tokkittiin baddee tokkittiin amma gubbaddo na dhufuusu amma isaan kadhachaa jiru akkumaan dhufanii dugda koo qabanii naa kadhatanii kayyoo isaan jedhan kun hundi na dhukkune natti kun akkumaan deebi'ee ciise gaaru lama ol jedhee teenyaa nan taa'e immoo nan taa'a beenaa warra achitti fiiniiti Amma kana booddee sin fayyaadha nagaadha lubbuun isin keessa jiru gammachuu guddaa isinitti dhaga'ama akkam gammachuudha mana yaalaa sun dhaqu jenna beenume laallami lakki jedhanii nageessa mana hin dhaquyyuu dhaqeen galateeffadheen galaan jedheen lakki beenuuti galateeffadhu angeet immoo laalla koosu dhuguma fayyuu fi lafeessaa cabee hafuu jedhanii kaleessa nageessa naan fayyuma jedhanii deemeen galee kunoo fayyaa koo ta'ee Sagalenki dubina fanki nijarani kan awamukis chapsi faisha nijarani kan awamukis chapsi faisha kanattaan see teessoo keenya sin beeksisuudhaaf waldaan keenya waldaa alam biraan buraayyuutti kan nuti argamnu namoonni sagantaa kana hirmaachuu barbaadan yeroo hundumaa sanbata duraa yeroo itti dhukkubsataaf kadhatamu sagantaa guddaatu jira. Sa'aatii 2 jalqabee amma sa'aatii 10tti kan itti fufu jechuudha. Fagoos haa ta'u dhiyoo namoonni baay'een dhufanii jimaata iddoo kana bulanii kan itti gargaaramaa jiranidha. Kanaaf buraayyuu waldaa alam biraanii yoo jettan naannoo bulchiinsa magaalaa fuuldura mana barumsaa sadarkaa lammaffaa buraayyuu fuuldura yoo gad dabartan gara waldaa keenyatti dhufuu dandeessu. Gooftaan sinaa eebbisu eebbifama. Waaqayyo si wajjiniin haa ta'u turtii gaarii. Sagalenki dubina fanki nijarani kan awamukis chapsi faisha nijarani kan awamukis chapsi faisha Waada ara arab seene, namoonni jalqaba kola.
Irra no le na